Jireenya Google osoo dhufin jiru yaaddanii beeytanii odeeffannoo hatattamaan barbaadaniif fallisaa maal ta'a ture. Yeroo jalqabaatiif intarneetii argattee jechi Google irratti sarchi goote maal ture ni yaadatta. Wanni barbaadan hundi ni jira hanga jechuun dandeessisutti Google irra jira. Daandii hoteelatti geessu maqaa gaaraa yookaan haroo dhukkubbii tokko maal kennite biyyaa fi magaalaa addunyaa kanaa baruu yoo barbaadan waan gootan tokkoon isaa Google keessa seentanii barbaaduu dandeessan. Google jiddugaleessaan sekondii tokko keessatti gaaffiiwwan 40,000 keessummeessa. Guyyaa tokko keessatti ammoo biliyoona 3.5 taha. Lafa kanarratti Google motora odeeffannoo nuuf barbaadu qofa osoo hin taane sammuudaa biizinasii fi walitti qabaa odeeffannoo hin dadhabneedha. Google irratti yeroo waa barbaannu isa barbaannu irratti kan biraa dabaleeti nuuf fida. Garuu hangam waa'ee Google kana beeyna laata? Google waggaa 26 guutee jira. Ragaawwan muraasa waa'ee Google kunooti. Waa'ee dhaabbata Google fi Google irratti wantoota nama ajaa'ibsiisanii fi osoo beeyne faayidaa qaba jennee yaadne akka itti aanutti isiniif dhiyeessinee jiraati sirriitti na hordofaa. Qophii uuda qaroominaati. Ani ammoo Birraa Jamaalii hanga dhumaa sagantaa kanatti yoo nu hordoftan waan hedduu akka irraa hubattan shakkii takka illee hin qabu. Magaalaa teknooloojii Ameerikaa guddoo jaamtee beekamtu San Francisco Silicon Valley keessatti kan argamu Google wanni guddaan dhaabbilee biraarraa adda isa godhu haala biiroo isaatii fi akkaataa hojjettoonni isaa itti hojjetanidha. Hojjettoonni dhaabbatichaa sa'aatii kanatti seeni, sa'aatii kanatti bahi namni ja'uun hin jiru. Sa'aatii haganarraa hanga sa'aatii hagasii hojjedhu jee namni dirqisiisu tokkolleen hin jiru. Mallatteessanii seenanii mallatteessanii bahuun dirqamaa miti. Astaa'i asin taa'inii ajajni jawulleen hin jiru. Kana malee kanan gaafatin, kanan tuqin, kana qofa hojjedhu namni ja'amulleen gonkumaa wachi keessa hin jiru. Hojmaanni duubatti hafaan akkasii kun waggoota dheeraadhaaf bu'aa hin argamsiifne. Khalaqa yookaan dandeettii waa uumuu hin fooyyessine. Hojjetaa yookaan hojjechiisaa hin fayyadne jee kan amanu dhaabbanni Google akkaataa hojiilee fi falaasama hojii mataa kiyyaatiin qabaanuun ja'a. Falaasama kanaanis hedduu itti milkaa'eeti jira. Google Gmail, Google Map, Google Drive, Google Chrome khalaquu dabalatee bara 2010 irraa jalqabee torbeen of guddisaati jira. Beekuu dhiisuu dandeessan garuu jaarmiyaaleen kanneen akka Android, YouTube, Waze fi AdSense abbaan qabeenyummaan isaanii kan Googleeti. Kana malee 70 birootis ni jiran. Jalqaba irratti dhaabbatichi bakka hojii caalaa mana jireenyaa meeshaalee guutuu fi waan barbaachisu hunda qabu fakkeessu irratti hojjetan. Boca biiroo isa barame guutumatti jijjiiran. Dhaabbaticha keessa teessoo hojjetaatii fi teessoon hojjechiisaa wanni ja'amu gonkumaa hin jiru. Biiroon hundi banaadha. Namni hundi bakka barbaade irra taa'ee hojjechuu danda'a. Qabeenya dhuunfaa, kompiitara dhuunfaa, teessoo dhuunfaa wanni ja'amu hin jiru. Dhaabbaticha keessatti wanni tokkolleen kan nama tokkooti miti. Wanni hundi kan nama hundaati. Dandeettii waan haaraa kalaquu hojjettootaa dabaluu fi sammuun isaanii boqonnaa akka argatuuf jecha bakka bashannanaa akka puulii, teenisii, joottanii, golf, diijitaal geem, puulii bishaan itti daakanii fi meeshaalee muuziqaa bakka hundatti argaman. Hojjetaan tokko yeroo barbaadetti akka barbaadetti hojjechuu danda'a. Hojii kee yeroo hojjettu miirri gaariin akkasitti dhagahamu godhuuf saree yookaan adurree manaa qabdu fudhattee deemuu dandeessa. Dhaabbatichi daangeessuu yookaan limiteeshinii dandeettii waa uumuutii hir'isaa jeetii yaada. Google manneen nyaataa gurguddaa fi kaafteeriyaalee sadarkaa isaanii eeggatan 25 kan of keessaa qabu yeroo ta'u yeroo barbaadanitti nyaataa fi dhugaatiin barbaadan hojjettootaaf ni dhihaata. Akkasuma dhaabbatichi falaasama hojjetaan tokko nyaatarraa meetira 60 ol fagaachuun qabuu ja'utti amana. Namni beela'ee hin hojjetu. Hojjetaan wanni inni barbaadu hundi dhiyaateef ammoo xiyyeeffannoon isaa gara hojii qofa tahaa jaaniiti amanan. Hojjettoonni yoo sammuun isaanii hojiin dhiphate akka boqonnaan itti dhagahamuuf waajiricha keessa kutaalee maasaajii ogeeyyii maasaajiidhaan leenji'anii fi hayyama qaban qophaa'anii isaan eegan.
hojjettoonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen eegumsa naannoo irratti xiyyeeffachuu isaaniirraa kan ka'e atoobisoota gosaawwan baay'ee xixiqqaa ta'aniin soso'aniin gara hojiitti bobba'aniiti hojiirraas galan. Tokkoon tokkoon hojjetaa Google konkolaataa mataa isaaniitiin yoo gara hojii bobba'ee gale gatii hamaa silaa waggaatti gadi lakkifamu meetirik toonii 20,000 ol hir'achuun danda'ameeti jira. Hojjettoonni mooraa keessa kan ittiin soso'an saayikiliidhaani. Kunis gaasii miidhaa fidu hir'isuu irratti gahee guddaa taphatee jira. Google citaa yookaan aramaa mooraa keessatti biqilu balleessuudhaaf maashina osoo hin taane re'eedha fayyadama. Yeroo yerootti re'ee kireeffateeti marga yookaan aramaa mooraa san keessatti biqilu dheechisa. Hojjetaan tokko osoo hojjetaa jiru yoo re'een biraan dabarte gonkumaa san ajaa'ibsiisu. Inumaatu hojjettoonni kunneen re'oota kana arguun kalaqa isaanii akka guddiseef dubbatan. Dhaabbanni Google jiraattota magaalaa xiqqoo Mountain View jedhamtu tan naannoo dhaabbata guddichatti argamtu hundaaf waayifaa bilisaa fi intarneetii daangaa hin qabne kenneeti jira. Hojjetaan dhaabbatichaan qacarame tokko yoo du'e haati warraa yookaan abbaan warraa waggaa 10f mindaa nama du'e irraa parsantiin 50 ni kafalamaaf. Walumaa galatti hojjettoonni dhaabbatichaa laaptooppii isaanii qabatanii shoqoqoo fi salloo yookaan juwwaa isaanii taphatu arguun waan hedduu nama ajaa'ibsiisuu miti. Dhaabbanni Google kan Laarii Peejii fi Sarjee Biriin barattoota PhD Yuunivarsiitii Istaanfoorditti hundeeffame yeroo ammaa qabeenya doolaara tiriliyoona 2.18 kan qabu yeroo ta'u addunyaa irratti most visited website ta'ee jira. Waggoota 26 dura yeroo hundeeffamu biiroon isaa inni jalqabaa garaajii kiraa keessa ture. Garaajii yeroo san kireeffate san keessaa hojjettoota 16 qofa qabaachuu turan. Yeroo ammaa biyyoota adda addaa 50 keessatti waajjiraalee gurguddaa 70 fi hojjettoota 1000 lakkaa'aman qaba. Bara 1999tti hundeessitoonni Google doolaara miliyoona 1tti gurguruuf yaadanii turanii namni irraa bitu waan dhabameef hafee jira. Qarshii hir'isanis gonkumaa hin taane. Amma Google doolaara miliyoonaa fi tiriliyoonota baasa. Namni gaafas hin bitatin hafe akkamitti gaabbalaata amma. Jalqaba maqaan Google jaamee kan barreeffame yeroo ta'u sababa dogongora qubee yeroo hundeessitoonni doomeenii dhaabbatichaa galmeessisuuf deemanitti raawwatameen Google jaamee hafe. Karaa biraatiin jiddugaleessaan guyyatti wantoonni biliyoona tokko Google irratti sarchi godhamee ni barbaadaman. Ati hoo yeroo dhumaatiif Google irratti maal sarchi goote laata? Qophiin keenya kanarraa kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya uуда qaroominaa biraatti nan galti deemnutti nagaan nu tura.